Bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahu dhaggeeffatoota keenyaatti mooltan guraandhala 5 bara 2020 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya addaan qoodamiinsi gareelee siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi galgala kaleessaa yeroo pirezidaantichi dubbatan irratti mul'atee jira jedhamee jira matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko. Lubbuu namaa baduutu gabaasame oduu booda gabaasa qabna. Haasaa muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaaf dhiyeessan irratti yaada gama paartilee morkatootaa gara boodaa dhiyeessina. Haasaa biyyoolessaa kan waggaa pirezidaanti Tiraamp kaleessa dhageessisan ilaalchises gabaasaalee ergaman dirree dimookiraasii keessatti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo. Isteets keessa jiru haasawa biyyoolessaa kan waggaa pirezidaanti Tiraamp halkan dabre miseensota mana maree biyyattii duratti dhageessisan irratti mul'atee jira jedhamee jira. Keessumaa paartii riippaabilikaanirraa kataan pirezidaanti Tiraampiif akkasumas immoo paartii dimookiraatiirraa kataan afaan yaa'ii mana maree Naansii Peloosii gidduutti waldiddaan jiru ifatti mul'ataa ture jedhamee jira. Bal'ina oduu kanaa dirree dimookiraasii irratti dhageenya. Yakkalaalchi taayitaarraa buqqisa pirezidaanti Tiraamp irraa sagalee mana maree murtii seeraatiin kennamuun xumurama jedhamee eegama. Akka eegamaa jirutti mannaan aangootti akka malee fayyadamuu ka pirezidaanticha irratti dhiyaate akkasumas hojii mana maree bakka bu'ootaa danquu pirezidaanti Tiraamp irratti dhiyaateef qoratamaa ture sana sagalee arra kennamuun kan xumurritti ta'uun pirezidaanticha kan walaba taasisu ta'uun dubbatamaa jira. Sagaleen arra mana maree murtii seeraa yookaan immoo seenetii Yuunaayitid Isteets keessatti kennamuuf jiru kana dura manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets keeyyatawwan heeraa ka buqqisa pirezidaantii lamarratti dubbachuudhaan akka pirezidaantichi. Pireezidaanti Tiraamp halkan dabre ennaa haasawa biyyoolessaa ka waggaa dhageessisanitti waa'ee qorannaa taayitaarraa buqqisa isaanii deemsisamaa ture waan dubbatan homtuu hin jiru. Lakkoobsi namoota haarawaa vaayirasii koronaan qabamanii fi lakkoobsi dhibee vaayirasichaan hidhata qabuun du'anii chaayinaa keessatti dabaluusaa aangawaan ministirii fayyaa chaayinaa beeksisanii jiru. Gama biraatiin immoo biyya lafa bal'eensa chaayinaadhaa alattis faca'inni vaayirasichaa dabaleera jedhamee jira. Ta'us garuu waldaan fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa akka jedhutti namoonni vaayirasichaan qabaman biyyoota hedduu keessatti mul'ataniyyuu sadarkaa paandemik yookaan kan lafa bal'eensa waliin ga'e jedhamuu hin geenye jedhee jira. Gabaasaan roobii arraba'e akka agarsiisutti irra caalaansaa lafa bal'eensa chaayinaarraa kate jalqabarraa eegalee hangammaatti lakkoobsi namoota vaayirasii koronaan du'anii yoo xiqqaate 490 baatii mudde dabree kutaa giddugala chaayinaatti argamtu Wuhaan jedhamtu keessatti vaayirasichi namarratti eega mul'ate as lakkoobsi namoota qabamanii 14,000 caalee jira jedhamee jira. Kana malees biyyoota kaan 23 keessatti namoota gara 150 irratti vaayirasichi jiraachuunsaa mirkanaa'ee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo kibbaa godinaa sheekaa magaalaa teeppiitti walitti bu'iinsa humna nageenyaaf uummata gidduutti uumame jedhameen lubbuun namoota 8 dabruu fi 20 ol madaa'u namoonni 6 argine jedhan VOA'tti himanii jiru. Gabaasaa Yoonaataan Zebriyoos tujubeetu dhiyeessa. Kaleessa waaree booda akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti naannoo sa'a 10 bulchiinsa naannoo kibbaa zoonii shaakaa magaalaa teeppii keessatti humnootiin nagaa eegumsaaf uummata gidduutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota 8 darbuuf kanneen 20 ol ta'an madaa'uu isaanii akka tuqame kan gaafatan namoonni ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkasitti ibsan. ከተማው ውስጥ ይገርምሃል አውቶማቲክ በቃ ፈጣሪ ያተረፈው ተርፎ እንጂ የተወሰደው እርምጃ ይሄ ነው የሚባል ቀላል ነገርም አይደለም። ከዛ ውስጥ 8 ሰዎች አሁን ሞቷል። መጋላ keessatti sidiba kan waaqe olchatu oole malee tarkaanfii fudhatame salphaan turre sana keessatti namoota 8 du'a 3 amma awwaallee deebinee jedhan waggoota dheeraaf furmaatan argatin kan jiru rakkoon magaalaa teeppii kaleessa galgala deebi'ee kan ka'e mana dhugaatii tokko keessaa yakkamtoota shakkamtoota ta'an to'annaa jala oolchuuf poolisiin yaalii godheen dhukaasa banameen poolisichi du'uu taansuudhaan
ta'uun gabaasameera. Sochiin magaalattii keessaa dhaabbachuuf yuunivarsiitii dabalatee waaltaaleen mootummaa dhuunfaa cufamanii jiru. Siviilota lubbuun isaanii darbe gama laaleen ragaan qaama sadaffaarraa dhiyaate hanga yoonaa hin argamne. Itti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya naannoo sanaa obbo Andinnat Ashannaa fi magaalaadhaa ba'anii kan jiran ta'uu ibsanii ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa sanaa qulqullaa'aa jira innaa xumuramu ragaa waliigalaa kennina jedhan. Torban tokko dura waa'ee nageenya magaalaa Teeppii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii kan geggeessan obbo Andinnat gaaffii caasaa bulchiinsa gaaffiif fedhii misoomaa waliin wal qabateen rakkoon jiraachuu ibsaniiru. Karaa dogoggoraadhaan mirga isaanii kabachiisuu kanneen yaadan sababa gaaffii caasaa jechuun garee shiftootaatu naannoo sana ka jiran humnoota farreen nageenyaa of booda hiriirsanii nageenya naannoof magaalaa Teeppii jeeqaa jiru jechuun isaaniillee ni yaadatama. Giifti duree Lesotoo isaan duraa turan ajjeesuutti shakkamanii baatii tokkoof kan mimmilqaa turan giifti dureen biyyattii kan ammaa Maayisaayaa Taabaanee har'a poolisiin qabamanii mannaan itti kennamee jira. Giifti dureen duraanii Mrs. Taabaaneen bara 2017 muummicha ministeeraa Toomaas Taabaanee muudamuu guyyaa lama dura magaalaa galma mootummaa biyyattii Maaseeruu keessatti itti dhukaasamee ajjeesaman. Yeroo sanatti giifti dureen duraanii suniif muummichi ministeeraa lola dhaawaa keessa turanii muummichi ministeeraa Maayisaayaa waliin jiraataa turan jedhamee jira. Garuu haati warraa muummicha ministeeraa biyyattii kan ammaa kun qabamuun rakkoolee hedduu naannoo muummicha ministeeraa sana jiru furuu hin danda'u jechuudhaan namoonni siyaasaa dubbataa jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata kaleessaa naannoo walakkeessa halkanii Finfinnee bakka 24 jedhamee waamamutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota 3 darbuu jiraattonni naannoo ibsaniiru. Jiraattonni hangi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsi sun humnootii nagaa eegsisaniif namoota naannoo sana turan gidduutti kan ka'e sababaa hojii amantiif bakka dallaa ijaarameeti jedhan. Ittaanaa bulchaan Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa fuula feesbuukii isaanii irratti walitti bu'iinsa sanaan lubbuun namaa darbuutti gadduu isaanii ibsanii qaamotiin badii dalagan seeraan akka gaafataman goona jedhan Tsahaay Daamxootu gabaase. Kaleessa galgala jechuun amajjii 26 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee bakka addaa ganda 24 jedhamuun beekamu keessatti walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa fi dargaggoota naanna'ichaa gidduutti uumameen lubbuun jiraattota 3 darbuu jiraattonni naanna'ichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dargaggoon maqaan koo hin ibsamin nageenya kofan sodaadhaa jedhe tokko akka dubbatetti waggoottan 15 darbaniif lafti itti naannessamee jiru naannawaa addaa dallaa obbo Sobbooqaa jedhamuun beekamu duwwaadha jechuun bataskaana irratti ijaarra jennee gaafachaa turreerra jechuun adeemsa ture ibseera. ከዛሬ 15 ዓመት በፊትም ጠይቀን ነበር ያንን ቦታ አርከበን ቁባይ በነበረበት ሰዓት እሳቸው በነበሩበት ሰዓት ጠይቀን ወጋ ቁሸን ድራ እና አርከበ ቁባይ ከንቲባ ቱሬቲ በከሰና ጋፈኔ ቱሬ ገሩ ኑን ሀየማምኔ ሰነስቴ ኑት ደደብነ ሂንጀነ እንዲስነስ gidduutti gaggaafachaa xalayaa galchuudhaaf gara tikana geenyaafaatti ennaa yaallu dhimma kana hin galchina dhimmichi seeraan qabamee jira seeraan hiikamuu jedhu ture. Naannoo keenyatti haadholiin keenya dadhaboo waan ta'aniif boolee madaanaalam garjiifaa deemuu hin rakkatu turan. Naannoo keenyatti waldaan hin jiru. Kanaaf haa hundeessinu jennee hojii eebbifamaa hojjechuu keenyaaf poolisiin Finfinnee hookkara nuti kaasan. Akka dargaggoon kun jedhutti bara kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Arkabee Qubaay turan kan eegalame gaaffiin lafa dalleeffamee jiru kana
bataskaana ortodoksii tawaahidoo irratti ijaaruuf osoo deebii hin arganne har'a ga'eera. Haa ta'u malee dargaggoonni naanna'ichaa wal ta'uudhaan deeggarsa namoota garaagaraa irraa gaafannee maallaqa walitti guuruun sanbata xiqqaa darbe amajjii 24 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa sa'a 10 irraa eegallee bataskaana ijaaraa turre. Humnoota seera kabachiisaniin addaan kunneerra jechuun dargaggoon kun kaleessa halkan taabota eebbisiisuuf ayyaaneffannaa madaanaalamii har'aatiif qophiirra osoo jirruu halkan edaa sa'a 6 walakkaa irratti rakkoon kun uumamee jire. Lafti bataskaanni irratti ijaarame gama mootummaatiin hayyamni kan hin kennamneef ta'us ibseera dargaggoon kun. ጠቅላይ ቤተ ክህነት ቦታውን መርጦ ቦታውን እንዲህ ቦታ ብሎ ደብዳቤ ሁላ ሰጥቶናል። በቀን መጥተው ምንድነው ሐሳባችሁ? ቡልቺሲ ወልዳ ክርስቲያና ሙሚቻ bakka sana filee bakka akkasii jedhee xalayaa nuu laateera. Gaaffiin keessan maalii jedhanii guyyaa saafaan nu waliin maree gaggeessuu ni danda'u turan. Haga nuti ijaarsa eegallutti qaamii homaa nuun jedhe hin jiru ture. Dilbata halkanii dhufanii isa nuti sanbata guyyaa ijaarree akka dhaabnu nu ajajan. Dilbatuma halkan sana immoo manicha diiguuf yaalan. Dhimma halkan kaleessaa miseensonni poolisii Finfinnee fi federaalaa akkasumas jiraattota gidduutti uumame qulqulleeffachuudhaaf poolisii federaalaa gaafadhee poolisii Finfinnee ilaallatan jedhame. Poolisii Finfinneetti ammoo dubbi himaan koomishinii poolisii Finfinnee koomaandar Faasikaan bilbila hin deebisan. Rakkoon mudate magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee waan tureef bulchaa kutaa magaalaa Boolee obbo Xilaahun Fiqaaduu raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan haasofsiiseera. Bulchiinsa magaalaattis kutaa magaalaatti abbootii amantaa hundumaa wajjin karaa nagaatiin hojiiwwan hedduun hojjetamaa tura. Hojii guddaas milkoofnee jirra. Haa ta'u malee garuu gaafa sanbata darbeechaadha manni amantaa tokko ortodoksiis kan olaanu kan hin beekne lafa mootummaa achitti giriin hiriyaa bakka jedhamu kan iddootti waan jedhamutti dhaqee magaala walakkaa keessatti lafa isaanii kan hin taane irratti ijaarame. Ijaaramuu kanaan aansee namoonni garaagaraa qaamni poolisii qaamni nageenyaa akka diigan akka kaasuu danda'an kadhatameera. Garuu immoo dubbisaaf baay'ee nama dhibu. Harka amantii duwwaa otoo hin taane namoonni humna biraas akka keessa jiran qabatamaan waan argamee jira jechaadha. Kana jechuun namoonni kana ijaaranis namoonni kana ajajanis namoonni waan kana akka hojjetamu godhanis kutaa magaalaa biraarra namoota dhufanidha. Dhugaan jiruu fi haqni amma dubbatamaa jiruu fi kanarras hedda silaa waliin qorannee baane tokko isa kana waan ta'eef rakkichi rakkoo amantii otoo hin taane rakkoo ta'e jedhamee walitti bu'iinsa fiduudhaaf shira hojjetamee fi garaagarummaa uummataa fi bulchiinsi magaalaa waliin hojjechaa jiru kana rakkoon magaalaa kana keessa akka dhufuu fi fayyadamummaa siyaasaatiif gochuudhaaf warri kanatti hojjetan qaama gamataa jechaadha wanni uumame isa kanadha. Obbo Xilaahun taatee raawwatamee fi dhimma bakka bataskaanni irratti ijaaramuudhaaf jedhame irratti yaada kennaniin. Uummanni dhufee nu gaafate uummata dhufee gaafatee nu kenna jedhee nu gaafatee nu gara keenya eeyyamsiisuu danda'a. Garuu immoo dubbiin nama kutaa magaalaa biraatu hidhasa siyaasota of keessaa qaba waan ta'eef nama bakka biraatti ijoollee achi keessa jirtu kana meeshaa godhatee bu'ee maleessaa warri kana duubarraa kaasee ibidda qabsiisuudhaaf hojicha hojjete tasuma warra jiraata achiitii miti jechaadha. Amma nama torbaa tarkaanfii fudhatameera. Siyaasaa keenyaati abbootii warra amantii keessas namoonni tarkaanfii fudhatamaa jira waan ta'eef manneen amantii koree qabu koree isaaniitiin hojjetamaa jira. Gaaffii isaan gaafataniif deebiin kennamaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf immoo akkasitiin karaa amantiitiin iddoo qabachuudhaaf babal'ifannaa akkanaa deemuun kun bakka baay'eetti amma mallattoon akkasii kun baay'atee jira. Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa karaa toora feesbuukii isaaniitiin gochi raawwatame yeroo ibsan qaama yakka kana raawwate seeraan ni gaafachiisnaa jedhan. Injiinar Taakkaleen akka jedhanitti qabiyyeen lafaa anaaf ta'uu qaba jechuudhaan gaaffileen ka'aa turan deebi'aa turaniiru. Caasaa mootummaas ta'ee dhaabbilee amantaa keessa humnoonni badii jiru. Wanti magaalaa keenya keessatti ni ta'a jennee hin yaadne raawwatameera jechuudhaan gadda isaanitti dhagaames ibsaniiru. Naannawa bataskaanni ijaaramuudhaaf dalleeffametti dhiyaatanii suuraa kaasuunis ta'e waraabuun dhorkaa ture. Humnoonni nageenyaa poolisiin Finfinnee fi poolisiin federaalaa bakka sanatti buqubatanii jiru. Naannawa sanatti hojiin daldalaa fi tajaajilli biroo homtuu raawwachaa akka hin jirres argeen jira. Dargaggoonni garee gareedhaan dhaabbifinneerra. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata darbe muummichi ministeeraa Abiy Ahmed paarlaamaa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kennan irratti paartilee morkattootaa haasofsiisnee jirra. Obbo Mulaatuu Gammachuudhaaf obbo Qajeelaa Mardaasaa adda bilisummaa Oromoo irraa haasofsiisneerra. Kunootti. Yommuu himamee abdii guddaadhaan eegaa turre maaliif dhiphina keessa waan jirruufi mana keessatti hidhataadhaan yeroo lubbuunsaa darbuu eeyyuu jettee gaafachuu yeroo itti hin dandeenye akka bineensa alaatti namni itti du'uudha. Sabi keenya karaatti furmaataa argatu dubbatu inni yaannee turre garuu akka yaanne nu ta'uu didee
yuunivarsiitii adda addaa keessatti ijoolleen keenya imimmaan buusaa jiru, ari'amanii wawwaataa jiru, waan nyaatan hin qabanii, iddoo bulan hin qabanii, iddoo oolan hin qabanii. Waa'een biyya kanaadha, keessumatti waa'een Oromoodha nu yaaddessa. Kanaatiif akka aangoo qabeessa Oromoo tokkootti Oromoodhaan waa himsidu laata jennee yaadnee turre, garuu yaadi sun akka nuyi barbaanne hin taane. Tole, obbo Qajeelaa sinoo. Muummeen ministeeraadha. Gaaffii mana keessaati paarlaamaan gaafachaa tureef deebii kennaa turani. Yeroo ammaa muddama biyya kana keessa jirurraa ka'ee waan akkasiidha akka hatattamaan waamantu nutti mul'ate. Haa ta'u rakkoo biyyicha keessa jiru paarlaamaa keessatti hanga tokko kaasuu yaalaniiru namooti. Kallattiin mataa isaanii haa ta'u malee yaaddessaa ta'ee kan namooti baay'inaan kaasan waa'ee nageenyaati. Nageenya biyya kanaa maaliif tasgabbeessuu dadhabdanii ka jedhu irra deddeebi'anii gaafataa turani. Humni waraanaa ni bobbahaa, humni nageenyaadhaa ni bobbahaa, garuu furmaatiin jiru rakkinicha achuma jira maali dhibdeen kun kan jedhu gaafatanii deebii muummeen ministeeraadhaa kennerraa akka hubannetti rakkoon isaanuma keessaa akka jiru argineerraa jechuudhaan waanuma nuti kanaan dura dubbataaf himaa turre maddi rakkoo jeequmsa biyya kanaa sirnuma kana keessa jira. Wanni hedduun ifaatti ajjechaan irraa raawwataa namuu inni du'aa namni itti gaafatamu hin jiru. Namni to'annaa jala oolee mana seeraatti dhiyaatee itti gaafatamee murtii argate hin jiru. Itti qabatammoo namoota hin beekamne hidhannoo dhaan socho'antu kana godhe jedhama. Isa kana amanuu yaaluun isaanii hanga tokko gaarii ta'uyyuu waan sanaaf immoo furmaata kaa'anii hin dabarre akkan argettan. Rakkinni isaanuma keessa jechuun sana attam godhanii ibsan isaan? Gaafa riifoormii kana jalqabnu rakkoo malee miti gufuu baay'eetu ture yeroo nama hiiknu manadhaa baasuu irratti danqaa baay'een tureera mormitoota wajjin nagaa buusuudhaaf biyyatti deebisuudhaaf yeroo tattaafannu danqaanii ture kun salphaan turre neetwoorkii guddaatu jira sirna kana keessa gara fuulduraatti deemu nu dhorkee state capture jedhee ni ibsani. Takaallaan wayii akka isaan keessa jiru, danqaan wayii akka isaan keessa jiru, hanga tokko mallattoo wayii agarsiisuu yaalaniiru. Namoota miseensa paarlaamaa ta'an keessaa kan Oromiyaa ka'ee waan gaafate waan hubattan jira? Obbo Mulaatu. Gaaffiin qophaa'e isaaniif keessummaa natti hin fakkaatu. Gaaffiin tokko daataa waan gaafatu, waan adda addaa waan gaafatu yommuu jiraatu riferaansii barbaadaas garuu inni kun isaan deebii isaa uma deebisu. Oromiyaa keessatti namni gaggaafatanii kanan beeku achi keessan jiran. Gaaffilee dhiyaatan keessaa waa'ee barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo irraa butaman jedhaman sanaati. Dhimmichi jalqabaa kaasee amma muummichi ministeeraa dubbatanitti akka inni itti ibsamu waan sinii ife qabaa obbo Mulaatu. Tiyaatirii fakkaata malee kominikeeshinii muummee ministeeraa keessaa warri jiranii ijoolleen kunii argamaniiru deebi'anii yuunivarsiitii dabalamanii immoo deebi'ee yommuu ba'anii mooraa yuunivarsiitii keessaati isaanis duukaa dabalatanii ba'an jedhu dhimmi isaa waan man fakkaanne waan akka do'annaa wayii natti fakkaata malee namaa galuu hin dadhabame ammayyuu namni immoo badee jira kana immoo barbaacha duukaa jirra eessaa lafanni bu'ee dhabne kana jennee waan isaa ifa baasuu yoo yaallee lubbuu isaanii irratti inni qabee balaa irra ga'uu hin danda'a jennee ammaatti kan of qabnee jedhu waan isaa waan namaa galu miti. Obbo Qajeela. Waan naannoo Oromiyaa keessatti ta'u keessaa gara dhiyaa fi naannoo kibbaatti wanneen ammeessan waan gamasii gamanaati gara sanatti darbatamudha. Muummichi ministeeraayyuu haasaa isaanii keessatti waan tuqanna fakkaata. Tarkaanfii naannoo sanatti maan fudhatanii haxaa'aa balleessaa jedhanii gam tokko nu dhiibuu kaan immoo waraana nurraa kaasaa jedhee achi dhiibaa kana gidduutti muddama keessa galchuu barbaadanii mootummaa akka jiru tokko dhageenya. Waan amma naannoo sanatti ta'aa jiru walxaxaa taasisaa jiru iyyuu waan gama biraarraatii dhufuna jennee hubanna nuti mallattoon tokko mul'ataa jira naannoo Dambidolloo fi mukkitti diraamaan tottolfamu tokko. Waan Oromooti naannoo sana jiran balaa adda addaa dhaqqabsiisan fakkeeffamee waan naannoo Oromiyaa keessatti ta'u walumaa galayyuu walitti bu'iinsi naannolee biyyattii kana keessa ta'u sirnaan qoratamee abbaa argachuu qabaa. Qaamni walabi qoratee bakka badiin jiru eenyu waan kana duuba akka jiru beekamuu qabaa jennee kan nuti gaafataa jiru tokko kana.
Darbees immoo naannoo sana keessa yeroo qorannoo waan ifaan hin jiru diraamaa kana eenyutu tolchee isa jedhu yoo bira ga'uu baanne iyyuu wanti diraamaa ta'uusaa fi haala naannoo sana jiru walxaxaa taasisuudhaa fi duula Oromoo irratti baname sana hammeessuuf babal'isuudhaaf waan godhame na fakkaata. Waan sabummaatti hidhanii lammii namaaraadhaa miidhamaa jiru, kaanfamaa jiru, fakkeeffamee akkatti lallabamaa jiru. Kanaan dura akkuma kanas yuunivarsiitii Dambidollootti pireezidantii turanii bakka bu'antu wallaalame jedhamee 7-2 booda deebi'anii dhufanii keessa akka turanii eenyuun akka qabamanii illee hin ibsamne. Isuma ammaa kana keessa Oromooti akka jiran namoota gurguddaanis barattoota qofas akka hin ta'in amma ifa ta'aa dhufeera. Yeroo dhiyootti immoo waan kun ifa ba'aa jennee eegna jechuudha. Kan biraa qabxii muummichi ministeeraa Abiy kaasan obboleessi dhaqee obboleessuma ajjeesaa. Inni kaanis deebisee obboleessa isaa ajjeesa. Kanaaf moo'uuf moo'amuu yookaan dhimmicha xumuru miti yaada jedhu kaasaniiru. Attamitti ilaaltu obbo Mulaatu? Maali yamma isaan muudamanii dhufanii ijoollee bakkee jiran kana nagaadhaan deebinee gashinaa. Obbolaadhaa Oromoon akkamittiin Oromoo irratti harka fudhata. Oromoo irrattis akkamitti dhukaasaa. Kun ta'uun isa gubbaan jiru. Akkuma jedhanitti akka isaan qalan yaalaa ture jedhaniiru. Yommuu warri gashuu yaalaa turanii mootummaan akka hin galle shiira adda addaadhaa akka xaxamaa turedha. Har'a immoo gadi ba'anii isaan immoo yommuu kana jedhani baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Yeroo ammaa kana keessa nagaa buusuudhaaf hamma kana ulfaatee utuu hin ta'in itti yaadanii Oromoo gidduutti rakkinni utuu hin uumamin waliin mari'atee nagaa buusuun karaa baay'ee irratti hojjechuun hin danda'ama. Oopshinii adda addaa qabna. Kun hundumtuu utuu jiru saba dhiyaa keessa jiruu fi saba Gujii Boorana jiru irratti kun hundumaa ta'uun isaan jedhanii gadi ba'an qulfiinsaa isaan harka jira. Kaleessa galgala haasaa biyyoolessaa kan waggaa sadaffaa dhiyeessaniiru. Adda addummaan siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi keessaallee inni haasaa isaanii mul'atee jira. Gabaasaa Kaatiriin Giibsaniif Riichaard Giriin soraa dhiyeessa. Pireezidaant Tiraamp afyaa'ii mana marii Ameerikaa harka fuudhuu diti. Isiilleen ammoo waraqaatii haasaa pireezidaantii caqasuuf dhufan. Wayaa adaadii naqatanii bulchiinsa pireezidaantii Tiraamp morman. Paartiin Rippaabilikaan ammoo ammallee ganna furnu bulchi 4 more years jedha pireezidaantii faarsan. Taatullee Demokiraatotaaf Rippaabilikaan siyaasaan waliigaluu baatanillee yoo pireezidaantiin waan paartii lamaan jaalatan dubbatu harka dhawanii faarsan. Haasaa pireezidaantii Ameerikaa edaa State of the Union edwaan hedduun haasa'uu danda'an. State of the Union haasaa pireezidaantiin Ameerikaa gannatti marroo Kongireesii Ameerikaatti dubbatu. Dubbisuun pireezidaantiin karoora mootummaa isaa dubbatu waan pireezidaantiin isaa hojjete jabeenni isaatiif karaa inni itti deemuu danda'a dubbata. Yoo pireezidaantiin Kongireesii ol seenu namuu pireezidaantiin dhufe simadha jedhaniitiin afyaa'ii mana mariitti himan. Madam Speaker, the President of the United States. Pireezidaantii Tiraamp ammaa eegii biyyi bulchuu jalqabe ganna Afreessoo keessa jira. Jireenyi Ameerikaa haga baran tole takkum hin tollee jedhe. The unemployment rate is the lowest in over half a century. Nami haga gannaa 50 caalaatti haga bara kana hojii argate takka argatee iyyuu hin beeku. Bara keessa jirru kana bara akka malee nami tokkolleen bulchiinsi tokkolleen akkaan wayyeessa hin beennee jedhe. Tanaafuu addunyaallee waan kana keessa argita Ameerikaa hubattee jedhe. Gamkaan ammoo pireezidaantiin Ameerikaa faayidaa argachuuf jedhaniitiin seer cabsi jedhaniitiin waan hedduun himachuu jiran keessumattuu iyyuu qarqaarsa Yuukireenii kennan irra qabeedhaniitiin mani marii Ameerikaa waan isaan himatu kana itti qixeeffateetiin tokkoon garji lamaatiin duratti senetii Ameerikaatti dabarse. Senetiin suni amma waan irraa eegan eegachuu jira. Itti gaafatamtuun mani marii Ameerikaa Naansi Peloosi illeen itti gaafatam kan fudhatteetiin hojjetan ol dabarsite. Pireezidaantii Tiraamp dubbii edi galgalaatiin waan himataniin kan maqaan dhoomne taatullee yoo galgal dubbatan sunitti eegima ciccire haasaa edda keessatti ammoo pireezidaanti Tiraamp waan hedduu dubbate. Adoo silaamana bultii Ameerikaa yookaan ammoo jireenya Ameerikaa ka mootummaan dabre akka malee yakkisuun jajjabeessinee ol qabuu baanne badhaadhinni kanaa yookaan ammoo jireenya gandansaa hin dhufuu jedhe. Ameerikaan garjii 10 duuba pireezidaantii filatte. Pireezidaantii Tiraamp hojii irraa fudhachuuf nama hedduutti irraa wal dorgomuutti jira. Hedduutti irraa wal mixachuu jira. Keessumattuu paartii Demokiraat keessa. Amma nam harka 49 pireezidaantii Ameerikaa kan jaalata. Haasaa kalee galgalaatiin haga guddaan biyya keessa dubbate. Mal jireenya caasaa fayyaa Ameerikaatii fi vaayirasii koronaatii fi waan hedduu dubbate.
We are coordinating with the Chinese government and working closely together. Waan vaayirasii koronaa kalafatti baafate kana chaayinaa waliin akka dansaa waliin hojjechuu jirra. Bulchiinsi mootummaa kiyya fayyaa uummata keenna asaanfataa jechuu dubbate. Tana maleellee pirezidaanti Tiraamp waan mootummaan isaa himataniin kan maqaan dhoomne. Tan keessa tokko akka inni jedhetti seerumaan keessumattuu waan mootummaa mata jajjaboo jedhan keessaa Venezuelaan mootummaa haaraa qabaachuu qabdi. Namni pirezidaantii ta'uu danda'u jajjabaan Juan Guaido jedheetiin dubbate. All Americans are united with the Venezuelan people in their righteous struggle. Ameerikaan cufti uummata Ameerikaa cufti iyyuu qabsoo bilisummaa Venezuelaa waliin jirti. Sooshaalizimiin biyyi balleessiti. Yoom cufaayyuu amma taan akka dansaa keessa beenna bilisummaa nama cuf walqixeessiti jechuun dubbate. Tan maalillee pirezidaanti Tiraamp waan biyyi bulchoota mataa jajjaboo ka jedhe keessaa fakkeenyaaf nama akka hedduu dubbate Iraan irralleetti waan kana dubbate. Jeneraal waraan Iraan jechuu ka Ameerikaan ijjeeftellee tunini waan inni mootummaan isaa hojjete jajjaboo keessa tokko jedhe dubbate. Demokraatotilleen dubbii Tiraamp taan eegii caqasaniin dubbatti yaada mataa isaanii kennan. Bulchituun godina Michigan Gretch Whitmer pirezidaanti Tiraamp nama arrabsuu yookaan ammoo Tiwiiter irratti nama arrabsuun fala ta'uu hin dandeettuu jedhe. Bullying people on Twitter doesn't fix bridges. Tiwiiteriin nama gooyyeessuun yookaan ammoo nama diqqeessuun falin taate isuma rakkoo hammeessiti iyyuu jette. Namni paartii Demokiraat akka Kongireesmaan Geerii Koonlii faatilleen godin Virjiiniyaa faati jechuu pirezidaanti Tiraamp waan biyyi keessa jirtu diidessee dubbachuu dhabuu jiraachuu isaa agarsiisaa jedha. Baqataa taateetiin keessumattuyyuu daldala Ameerikaa, Kaanaadaaf Meksikoo waliin qabaatan sila caasanni jabeessa irra dubbachuu malkeessa tokko jedhe. That was another in-your-face missed opportunity. Tunilleen sila carranni uf dabarsuu malle qarqaaris kanallee itti fayyadameetiin sila jabeessee dubbachuu malee jedhe. Jireenyi Ameerikaa ka faarsan kun akka bulchituun godina Michigan Great Whitmer jettutti jireenya gana faarsanii miti jireenyi Ameerikaa keessumattuu ka hojjata Ameerikaa akka malee gadi deemuu jira jedhe. Millions of people struggle to get by or don't have enough money at the end of the month after. Namni Ameerikaa miliyoona hedduutu fali jireenya dhawachuu jira. Mindaan isaanii yoo fudhatan geejjiba yoo keessa baasan, liqee barnootaati yoo keessa baasan, inshuraansii yoo keessa baasan, oomdiqqoo tarkan namafa. Hojjataan guddoo miidhamuu jira. Godin kiyya fakkeenya yoo fudhadhee sanitti hime nama akkanaatti hedduu jira jette. Diqqeennaanuu pirezidaantiin jireenyi isaanii rammaata akka malee hedduun jira jechuun dubbate. Ameerikaan ganda dhufu pirezidaantii filatte. Akka kanaani. Akkuma taateefuyyuu pirezidaanti Tiraamp haasaa irraa ba'ee jennaani ittaanaa Maayik Peensi irraa harka fuudhe. Afyaa'iman marii Ameerikaa irraa ammoo Naansi Peloosi irraa harka fuudhuu didi yookaan ammoo harka fuudhuu didi. Isiillee waraqaa inni irra dubbatsuun ciccirti. Siyaasaan jar lamaaniyyuu gargar fagaachaa deemuu jira. Akkuma taateefuyyuu Ameerikaan jigar 10 keessatti pirezidaantii filatti abbaa filatu walumaan laalla. Dirreen Demokiraasii taarraa tanuma an soraa lakeeti gama kiyya nagaan bulla. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa.